sadan waaqayyo tokko amiin balayyaa waamichaa nageenyi waaqayyo faraarri waaqayyo lafa kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu maatii waaqayyo akkam jirtu isin eebba argachuuf waamamtaniittu tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 9 waldaan abbaa keenya Abunee Gabree Manfas Qudduus kabaja isaa waggaa tokkoffaan isaa isin waameetii jira. Biyya keessatti manni amantaa kun kan argamu mana amantaa keenya kan itti argamu godina Shawwa Kaabaa aanaa Kiraarii Jaarsoo magaalaa Fiichee naannoo baadiyyaa iddoo shabalaa Mootorii Holqaa Gubaa jedhamuuti. Egaa yaa'ii waldaa keenya waamicha isaas kan guyyaan isaa amajjii 5 gaafa 5/2013 ijoollee koree miseensi waldichaa isin waamaniitii jiru. Warri biyya keessa jirtan iddoo mana amantaa yookaan xillaatiin waaqayyo itti argamu bahu naannoo mana waaqayyo abbaa keenya Abunee Gabree Manfas Qudduusii namoota baay'een itti ni argamu. Baay'ee abbootii barsiisonni haadholee kan argamanin hunduun keessanuu dhaqqabaa deenaa fi dhugaatii bara baraa achiitii argattanii dhaqaa isin jenneerra dhaamsaa ijoollee waldaa Abunee Gabree Manfas Qudduus irraati. Akkasumas obboleewwan keenya hafuuraa online irraa telegiraamii WhatsAppii fi Imo Messengerii fi Facebook iddoo adda addaa fi biyyoota garaagaraa waldaa hafuuraa hundaa waldaa kutaa barumsaa waldaa Sinsekaaraa waldaa kutaa faaruu adda addaa irraa jecha sagalee waaqayyoo barakataa hundumtuu keessan akka dhuftanii waamicha keenya irratti akka argamtan isiniin jenneerra. Warri Kuwait, warri Beirut, warri Dubai, Misraa, warri Qatar, warri Oman, Jarman, warri Ethiopia, Sudan, warri Saudi Arabia, Dofi, biyya garaagaraa irratti argamtan barsiisonni, faarfattoonni, abboonni, barattoonni dilbataa dhuftanii akka irratti argamtan waamicha isinii taasisneetii jirra. Waldaan ijoollee abbaa keenyaa Abunee Gabree Manfas Qudduus irraati. Qophiileen waldaa keenyaa qopheeffatee akka armaan gadiitti argama. Diraamaan hafuuraa ni jira. Asoosama hafuuraa, baacoo hafuuraa, naaf beekii hafuuraa, nu haa oolchuu hafuuraa, quba qabduu laataa, waa'ee hafuuraa, walaloo hafuuraa, seenaa qulqullootaa, oduu gabaasaa, gaaffii fi deebii kanneeniin kana fakkaatan baay'eetu jira. Kottaa barakataa eebba abbaa keenyaa waliin hirmaanna. Hundi keessanuu akka irratti argamtan kabajaan isin waamneerra. Akkuma gara mana waaqayyoo gaafa deemnanaan jedhan nan gammade abbaan keenyaa qulqulluun Daawwitii faarsaa isaa 122 lakkoofsa 1 irraati gara mana abbaa keenyaa Abunee Gabree Manfas Qudduus kottaa isiniin jennee jirra. Egaa hundumtu keessanuu obboleewwan keessan dhiyoottanii fi hundumtuyyuu eenyumaayyuu qabattanii akka nuuf argamtan kabajaan isin waamneerra. Mana abbaa keenyaa Abunee Gabree Manfas Qudduus yeroo hundumaa banaadha. Hiyyeessa dureessaa uukkataa fi bareedaadha. Furdaa fi qal'aadha.
xiqqaa fi guddaadha daa'imaa fi jaarsaa kan hin jenne jaarsaa fi jaartiis kan hin jenne iddoodhaan otoo hin qoodin dhiiraa fi dhalaa beekaa fi wallaalaa hin jenne simataa diinaa gurraacha osoo hin jenne gurraacha adiidha osoo hin jenne dhukkubsataadha fayyaadha otoo hin jenne kottaa jedhee abbaan keenya Abulee Gabre Manfas Qudus isiniin simatee jira. Ijoollee koo jettee manni abbaa keenya isin simatte balballi mana amantaa keenya Abulee Gabre Manfas Qudus yeroo hundaa banaadha. Abulee Gabre Manfas Qudus yeroo hundaa banaadha. Afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Tigiriffaan, afaan kamiinuu jecha sagalee Waaqayyoo ni lallabdi manni amantaa keenya jecha sagalee Waaqayyoo ni lallabdi manni amantaa keenya. Yeroo kamiyyuu jecha sagalee Waaqayyoo barachuu barsiisuu waldaa keenya ni keessummeessa. Kottaa iddoo isin qopheessineerra kottaa jaalalaa fi kabajaan isin waammanneerra kottaa jaalalaa fi kabajaan isinitti manneerra. Abbaan keenya Abboon kunoo isin waameera. Ijoollee tawaahidoo dhageessanii dhuftanii eebba abbaa keenyaa kunoo hirmaattanii eebba abbaa keenyaa kunoo hirmaattanii. Kottaa ijoollee koo jedhee isin waameera. Eebba abbaa keenyaa hirmaachuuf nu dhufneerra. Abbaan keenya dhugaa nuuf kadhateera. Waaqa isaa biraa araara gaafateera. Waaqa isaa biraa araara argateera. Kanaaf nutis immoo eebba abbaa keenyaa hirmaachuuf dhufneerra. Ganama galgala guyyaa osoo hin jedhin kunoo dhufnee dhaabbannee maqaa isaa faarsina. Galata Waaqayyoo kunoo oolmaa isaa odeessina. Galata Waaqayyoo kunoo oolmaa isaa odeessina. Kan nagaan dhuftan nagaadhaan nuuf galtu eebba abbaa keenyaa fudhattaniitii galtu. Bakka adda addaarraa biyya keessaa fi biyya alaa Itoophiyaan jenne kallattii hundarraa nagaan dhuftanii nagaan akka galtanii eebbi abbaa keenyaa fudhattaniitii galtu. Eebba abbaa keenyaa fudhattaniitii galtu. Abbaan keenya Abboon kadhannaan isaa addaa addunyaa maraa fi dhiifama gaafata. Waaqayyoo biraatii hundumaaf kadhata. Araara waaqarraa hundaaf argamsiisa. Araara waaqarraa hundaaf argamsiisa. Hafuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Amiin. Salayyaa waamichaa nageenyi Waaqayyoo araarri Waaqayyoo lafaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Isin eebba argachuuf waamamtaniirtu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 9. Waldaan abbaa keenyaa Abulee Gabre Manfas